Kakuma irraa mootii tara qabdaa sila. Ajaa'iba qabda. Anaayyuu egaa koomentii intalatee sani jettanii goroo hin oolle fooloo naa deebisinaan jennaan garaana nyaatee deebisee ture. Deebiseefi ture. Egaa intalatee sanii dhuftanii koomentii goroo hin oolle fooloo naa deebisanaan jennaan garaana nyaatee fooloo deebise. Jaalalleen bakkii haarofti. Fireeshidha kun. Fireeshii miti. Gurbattii gaafa duraati isheen naggoote sani sumurmuxamu san barbuxaa jettu san luqqaatu san. Nama rasuu kana filee. Walaa waan inni deengadda haasa'e tokko soo argite. Namni barmiseen jira maakiitiin ijaanis koomantii barreessanii wallahi fayyisiiti jechaa deema. Gaastiin qabuusa. Okay. Laaltee keessaa ol harkifatu heddii bargastii si gaafata jetti. Bakka jaalatte. Gaastiin deemaa bar maaliif poosti godhee? Galchiif hoo jiraate. Lakkoofsa tokko haa barreeffatu. Ayyuu, thank you. Ol harkifatu wakii shara koo qabu. Argaan jiran isan argine viidiyoo daawwadhee sirriitti ilaalle. Kunoo jala kanaa booyaa jira. Bu'aa irraa jedha. Akka jaratti ijoollee Kaalidii fi wannoo jettu san beektaa? Kaalidii fi shooddee jettu san fitta shamarran jalattiin sun ammoo wayii kolfee kana dhallee guyyaa dhaabadhe. Osuma inni akkana beera sadi dhalte fakkaatte jedhee arrabsu akkasii ol kaatee bara achi garagalas garagali dhadha yoo jedhee dhadhooftiiti bara. Wallahi. Thank you, Bulchaa. Bulchaa eessa baddatu biyya galtee? Wallaahi beektaa biizii ta'e dalagaa wajjin. Biyya galtee maa waan fudhatin diyaasbooraan galee waa fudhataara. Ara nu kaasii dadhabne biyya maal kana abbo? Bulchaadhaaf hin goone haga doobbiin jirtuun fuutu. Doobbiin ta'e naa barbaannaa ishee isii fuudhuu hin danda'u. Jechuun saniif osoo hin taane maali beektaa kiingo? Jarri waa dubartii maqaa dhoomnaan dubartiin jara maqaa dhoomnaan itti hidhatte haa sun isiniif hin taatu jettee ta'uufiitii heerumtee kunoo nagaan jiraatti ilma guddifatti. Isiin nurra loltee bari nu eeddi sirriitti nama hin taane nutti hin dhiyeessitu. Maal beekti isin isiniif taatiif isiniif hin taatu? Isin taatu isin tulaalataa isin fuudhamoo isin tufuudha. Aga kenna beetti gaa isiin aga nufee nu beetti. Warra gosaati warra gosaan beetti kanaaf kan nu taatu beetti nu eeddi sirriitti. Karaan doobbii jaanna kallee azaaballee isiniin geessu dhiisaa tun fuudha. Jechuun biyya kana jiraattee naan beektaa haga namni biyya kanaa fedhu kana sirriitti beektaa. Fedhii teessansaa yoo himattanii ammuma isinii barbaanne hoo? Kan namni biyya kana jiraatu akka itti fedhuuf waan beekuuf shamarran biyya biraa kunniin hin beekne kan wallaahi. Akkamiin feetan isin? Gaabii cimaadhas. Akka nutti feenu jettee bara? Jechuun yoo uffata lafaan geettee nama biraa fakkaattee mana keessa deemte hin ta'u kan beektaa. Uffata lafaan ka'uun qabdu. Sanuma bichaa taanaan maal rakkoo qaba quumxaa bittee darsan amma mana keessaa godhan neen mana keessa deemuu hin dadhabne. Suni bituun hin jiru akka itti godhatu beekaa bara. Bituun rakkisu. Ati bittee mana kennaa godhachuun maal na dhibu? Sunis dhugaadha. Suuraa akkaataa isin uffattu feetu dhiisifteetanii mana keessatti maxxanse taa'u tokko saalon irratti tokko kiraasii hirmaa. Dhuguma jettee bara. Gizee kushiina seenullee hojjechiiftee jechuudha. Gizee saaluunii taa'ullee, gizee bakka roomaantikiitti dalannullee, gizee bakka ribaallee kophaatti dalasiiftee jechuudha. Achumarraa ilaalaa uffatti.
ila o maati kina wanta akkana si godhatte na uuzu billah kun namichi maraate itti beekta ati akkana si godhatte kun namichi maraate itti dubbii firaanjiin itti fiddaatti. No, jechuun suutumaan barsiiftaa bar. Sini sirriidha. Sammuun kaa barachuu qaba. Akkuma abbaan leenjifatee ittiin sodaatin fuudhi kottu. Jechuun rakkoon qabu yaa fuudhuun rakkisaan qabu garuu nu amma geeffannee godhasumatti quufneerra. Yoo quufa qabaatan gaafa beelomsan. Yeroo baay'ee beektaa rakkoon shamarran biyyaa dhufan kun hedduu isaanii sammuu isaanii keessatti Ameerikaa kana kinoo gubbaa san kaa'anii dhufanii. Ka biyya kanaa kun kabaaraa si oolee duddu dadhabee kan duddu saachite inni hojii hojjetee galaa isiin yoo inni gale mataa nyaatti sammuun isiis Ameerikaa sammuu keessaa qabdu innoo Ameerikaan biyya makiinaa akkasii qarshii akkanii kaani kana sammuu keessa kaa'attee dhuftu yoo dhuftu immoo wanta akkasii hin jiru. Gaafa san isatti aaruu jalqabdi mataa isa nyaachuu jalqabdi dubbiin achitti gaddu akka san booda jireenyi mi'aawa. Rakkoon guddaa san. Rabbi isin yaalaafisu bakka ati jaalalarraa fagoo jirta waati madeessoo oran. Nama madaa qabu fakkaata bulchaati. No, nuti nu quufne biyya kanatti jettee dabbaan lafa buuteera. Asirraa ulaatti qollofamee jira bulcha irraa abdii kutadhaa dafaa ta'e. Bara abdii irraa kutadhaa addaa kan miti jedhan. Isaaf tokkotu jira qallaa jedhanii. Waa qallaa miti suni. Gizee gastii kana keessa seeni kunoo dhibbarra nakaa'ee haadha faaxeetti yaa wayii faatee isaa inni wadda almaataa qallu isaa wadda almaataa dhakaa seeni gara golaa afaa tolti. Ristaayilii isaatiin beekata. Gizee asii dhaqee muniira birallee dhaqee akkasuma muniira tiyya. Looshaa sagalee taliidhaa dabbaa qabdaa farda gulufsiisaa dudda kee irra bahee jira. Guuta. Kaaf nu godhe sun garuu suuraan ka'uu fi bakka bashannanaatiin dhaquun malee bultiif hin ta'u. Yaa jechuun cimaadhaa godhuun danda'a bultiillee. Namni intalli jabduun qabdeennaan hin danda'a sanis. Yaa guddaan namni jabaa ta'uu qaba malee. Jala kana wal jananii beesti waliin jedhanii ilaala. Dhibba shaqaltee makiin maashaallah. Egaa kun na kabachiistii. Dhiittee chaayinaa dhaabbatte kun akka gifti kennaafii jiru. Haara mucaan saayibaa taragaagaa isin barmaraata. Isin bakka dhiirummaa na dubbise hundi dhaabbaste nu meetta. Dhabbasee isin galaagalaa. Maqaan isaa maaliin dhayyee eega saayiba ta'e maqaa dubbise kun Maqaa isaa isiniif himu maal godha isiniif aan qoftiin beenaan gahaadha. Torundoo maqaan isaa Torundoo Cuunchaay. Tiraansileetuun ta'u akka. Asliin tiraansileet godhuu kute. Google deemaa taasise. Ini tidak inu. China ada kuma Korea. Amma rabbi lafi sebar gide faranji faraba jarri amaru yu komenti pada itu tasirib de komenti besar kubangga kabda. Kono amma leji yasun how are you Jeremy or yo komenti dulu. Oh translating kok dasar tuh. Komenti translate bar gak kabda itu mau goda translate dia. Ya. Garu maka translating kok ada maka nanti enggak. Endi dia kan. Lalalter tada. Makin man translate nu ago tu kampung. Apa orang mau tiga dari? Katu wit. Wan fi waye mete waye nafuko nafin tu ni asli sirra kabam tiram dia di mar god anu mana tamgo.
Tinda asli ati biya kana takkan. Daadaan walii jedhiin kamara koo. Ni sodaadha jette. Hin sodaatin jedhi. Dhugaa akka mana jaaladhaa ni sodaadha jette. Bareedu. Bareedu. Makki Ismaa'il chokkoleetiidha tokkollee Awustiraaliyaa irraa qarbiin naga isaa taate. Abdiin kutatin abshiir chokkoleeta miti yamaa. Doktor maal rabne atadha. Abbummaan beeka hirriba qaata kan qalxamaa ni naaje. Ganamaatin. Sa'aatiin 10 kaawwan. Naafi. Irraan qabdu kunu. Haftaan dubbaraan of seente ani. Yeroo tamallaqa qabdullee argachumaan jaalalli miskiinaa na jalaa bada. Anuu akkasirra akkadde amma. Haata'u kun illee dhufee gaafa gassii keessa seene asuma sirba jaalalaa affeeree hojii ofii dhiphatee yoo gassii irra bu'ee lixa. Kakala duraan harkaa qabu dhufee affeerataan jirtudha sirba. Maaf dawwaltee amma akkasirra akkadde bar. Maqaanaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fayyaa jirtu. Akkam asli. Nagaya. Shayya. Alaamanni isin nagaya. Nattuni nagaa shayya tuni qabda. Fayyaa nagumaami. Jamiilaan uffata aadaa baalee si ergettee kaatee diyaaspoora mataatee Ergadhu jedhee dhadhaa kee lafa keettee maakii wajjin dhadhaa gaammaaf balleessee nyaataan jiru ergadhu nama ergattu malee wayaan achi si geessuu danda'a. Bitee abbaa barbaadde ergadhu. Makiin nama fiduun beekti lakkoofsarraan fuuture. Maali makiin hin ergattee dhadhaallee qopheessidhaan jettee katanaa Nirraan fedhe dhugaa rabbi. Qoyaayyee toleen tolchina. osoo heerumtee jaarsan godhatiniif osoo dhaltee ilmoon godhatin waan isii yaadduun beeku sammuun biizi. Wallahi gizeen itti bilbilee dadhabee bar maakii waan ofii atu iyyuu hin ergaa naan jettee ani maal godhuu si hin danda'a way qilleensaan si erga. Naman beeku namni hanqaa Bakka lafaaxee nambaruma jammuu nambara jammuu hin qabayanu. Bakka rakkoo miti ni fiti bakka nama Itoophiyaa deemnu jira torbaan kana keessaa qopheessi bakka sitti himna bakka hin qopheessin ammas. Yaa guyyaan deema dhugaadhaati. Hayyee tole. Sirkii tapalaashaa tokko qabdi bara makiin sirkii bal'aa jijjiiruu diddeeffata. Hijib deema. Jaarsa godhuu fi qabna guyyaa takka mana bannee maal jettaati? Bismillah minashaitanirrajim. Ayfoonii doolara 500 saba kanaaf albalaa maltattaaf jettee ayaa gabam ayaa allu walla dim jettee akkana teettee kaatee gisee silkii mataa dadhabdee akkana silkiin isii kunoo gisee Yaa mee sagalee nyaatee bakka walitti naa guuramuwa. akkamitti Ameerikaadhaaf Kanaadaa Awustiraaliyaa irraa odoo nama qabne. Takka amma nam kafiyyatti Ameerikaaf Kanaadaa Awustiraaliyaa irraa lafa malee nama hin qabu waan akka haadha faateetitti jechuudha. Isin qaruu nama qaba jettee osoo akkasii wannu jettu silkii takkitti akkamiin nama niyyatee bituudha. Kun Sabriinaan 10,000 jette 10,000 takka jette doolaara moo birrii Itoophiyaati Sabriina. Jammare warri koomentiidha. Niyyaa teessan rabbiin isin haa guutu siilis akkaawuntii gara keessaatiin isinii erga na gaafadhaa. Karaa keessaatiin akkaawuntii warri barbaaddan jechuudha. Amma waadaa seenaa. 2,000. Abuun irraan dhabdini haa wallahi inni deema. Sabaata akkanaan bidhaan. Sabaata akkanaan inni deema. Wallahi laazima dabaddaa haa. Dabalaa nama biraallee. Kunoo wallahi abbaateen dhibba ja'a jedhee akka ilmu qaba. Galmeessa asirratti.
ما شاء الله. Ay, silkii nam tokko bituu hin danda'a bar guys maa kanatti. Oh my goodness. Qabi maallee hedduu fakkaata. hedduudha eeguutiin akka ta'an qabdu. Oi, mallaji baankii guutaa jira dhiisa kanaaf gahe. Yeroo dheeraa dhaaba amma. Rabbi sinii haa kennu warri niyya. Shaapii irratti agalchanii asliiti kan shaapii maxxansi. Kaashaa biratti erga. Arafaate akka akkaawuntii sirriitti hin cufne. No, aniyyadha barreessa. Masha Allah. Mallaji baankii guutee dhaaba uummata. Bakka ga'e iPhone bitameera akka dhiisa. Gahe. Kakuma kudhan kuma dhibba fa'aa niyyatu jira kuma 50 fa'aa silaa waadadha jedhe. Gaheera dhaaba. Gaafa waa rakkatteetiin jette kun argitee miree uummata akka hin yaadin hidhaa argitee sabni kee akkas jaalata Oromoon nan jaalattu hin jedhin sabni kee si jaalata. Karaa giiftiitiin akkaawuntii isii ragga qaba warri keessaa qabdan giiftii. Amma karaa giiftiitiin deemna qoy asali. Ka waadaa dhaabate amma giifti. Waan keessaa qabdan akkaawuntii makii irratti. Giifti hoyyama. Karaa giiftii Galatooma. Giiftiin kuma takkaayyuu seenaan jirtu. giiftiin kuma takkaayyuu seenuu dadhabdi. Karaa guddaa kun fayyada bifa kanaan. Kajiba kana barreessan kun hundi forjiidha jechuudha. Waadaa sobaate. Na gaddisiisa akka intala Oromoo takkatti hin gadde'an. Aga ammaa ililliin takkan kennamne karaa giifti. Galatoomii lafeetii ati lakkoofsa jijjiirte. 60 jijjiirte galatoomii. Jamu dubbadhu dhiisiti kalaas namni tokkichi hin jaalatu mucatti dhiisi dubbadhu. 900 seenuu kaan yoo rabboo huna maanuu akkama. Ono. Katutuka. Gabaadha akkuma takka seenaa hooma gootan godha akkuma takka. Afrikaa kibbaa irraa. Riyaala 2,000. Amma giifti kenni riyaalaa miti dubbiin. Riyaala 2,000 mala jaartii qaba Saudi Arabiyaa tanaadha. Achi waa jana taara. Afrikaa kibbaa ta'ee riyaala ni jechuu maaltu sagal wanne. Buddeena nuuf ichisiise asliimee buddeena Itoophiyaatiin nanaaf faqee. Jamuun nu haa ergitu qoy warri Itoophiyaa sun simmintoo namatti makee gurgurata jedhani. Mee wallaahi jedhe. Wallaahi. Simmintoo. Gimbii lafarratti mootummaan irraa diigaa jira garaa kenna keessa ijaaruu barbaadanii. Asli buddeena amma namni akkasii yoo jiraate osoo dursitee nutti himte buddeena gurraachallee adiillee addatti qopheessee isin erga. Wallaahi annamaa bar rakkoon kiyya malee waan ofi. Manatti hojjedhaa malee lakkee alaan mitinaa. Mootummaan gimbii ka isaan ganabban irraa diigaa isaan garaa kenna keessa. Na imbiin nu barnu manumatti hojjetan na kama nyaannu ergina osoo namni jiraate. Wallaahi waan akkasii asiin durallee akkam. Hagam fagaate. Guyyaa deddeebi'a. Hagam fagaate. Eerpoortii maal akka ta'e beektaa asli. Eerpoortiitti geessitaaf yoo barbaadan isaan achumaa sirraa fuudhanii deeman homaa rakkoo hin qabu. Namatti sirraa fuudhee namallee hin beeku kara keessan sanan. Boolee. Boolee Mikaa'el moo maal jettaniin bakka Oromoon itti Yaa achi. Boolee Mikaa'el amma bar markaattoo fakkaatti. Markaattoo durii. Bakka ani gaafadheetiin gurbaan yoom akka deemu gaafadheetiin akkasitti guyyaa inni deemu sani if dura sitti himna Jammu haadha faaxatti hime. Silkiin xiyyaa ammallee deebisaa jirti haadha faaxee? Amma waan jettu. Saniif hin jeebaraan. Maal taate? Wallahi silkii tana amma faa darbuuf hin deemu kalaas amma. Guyyaatti gisee torba lafa kufaa oolti.
Akkasii Ani dhugaa rabbi akka namni iPhone akkatti gisee silkii bakka xiqqisho gisee 20 qofti maal torba miti 20 fa'aa qofa oltu guyyatti. Yaa gisee sanuu guddattee tumaan ala buuftee namitti amaartitti ilaaltee gajjetti. Ani inti yallee gowwaan namni haa girrigirriin kaatu eegee lafaa fuudha jennaan daddafee akkasiin darbitee lafaa fuudha. Gowwomadhe. Silaa namni haa girrigirriin kaatu eegee lafaa fuudha. An ammoo itti fiigee adii lafaa fuudhe. Baay'inaan buddeenni ala deemu akkasittillee wannoon ta'u yoo beekaniituma warri naggaadee kun itti make malee Kaashawaa fi ka'onnoo kan asuma nyaataa jira hizbiin maali Dhugama jira waaqa wanna qaamu. waa'ee gizee mara qabama as bamagaalaa an jiru tanarra dukamiin iyyuu gizee baay'ee qabamee TVdhaan poolisiin dhiyeessaa ture. Adabbiin jiraachuu qaba. Kaan amta kanaaf badaadha. Maali buddeena cirrachattira simmintoodha. Cirrachaa miti bar cirrachi simintoo miti simintoo guddiidha buddeenaa oli simintoo. Wanti amma itti makamu maal akka ta'e beektaa? Kan muka fiqifaaqii mukaa kana natti maal jedhama? Ka eeleen dhaabani mana xaawulaatii ka bitamu kan. Sila ka muka faaqanii raanoo kana daaraasa. Isa daakanii itti makan isa xeefii wajjin daas akkasi qabaman yookaan absiitii maalii kanneen yeroo godhanii yeroo baay'ee qabaman hin jira dhugaadha. Badaadha akkas taanaan. Namni dura maal taate ati? warri Itoophiyaa jiru barsaniif akkatti haasawaa. Kanaaf warri biyyaa kun akka mukaa dhaabata. Biddeena keessa sagaaturaa galchanii fi uummanni barsaniif akkan iyyanii. Namni ija kanaan bar dhibee saaxilamaa jira bar dhibee garaagaraatiin namni wanni waamuuf bar tokkoffaan kana bar mootummaan immoo kanarratti tankaarfii fudhachuu miti. Daa'imti waggaa 7 gudeedamtee murtii waggaa 25 nama kennaadha wayi mootummaa. Wallaahi wanti sun rakkisaadha haalli biyyaa kun. Anam ija kanaan Itoophiyaa keessa dhalee ilmoo guddisadhee yaadu akkam. Haala lakkii hin barbaachisu. Ijipti kanatti barbaadadhu malee achiin galiin gara biyyaa. Osoo biyya biroo taate ama osoo biyya kana taate yoo tana akka waan nuti albaasaniitiin dhaqee irraa kaasa. Saudi Arabiyaa keessatti waangaaliin waan biraallee hin goone afaanumaan jechuma itti dubbate. Kaamera makiinaa keessa galchiteerti namittiin shufeera qabdi daa'imman mana barumsaa irraa fuudhi jettee ergite. Wanno ammoo kaamera ammoo makiinaa isaa gubbaan keessa galchiteerti ni argu. Rakkoon kaa. Jechuun hin gaafatee bar. Yaa. Jedhee gaafatee daamattii yoo san kolfiteetuma jedhiftee isin kaamera achi baastee gisee ilaaltu waan inni itti haasa'e akkaataa inni sii walla jedhee hunda achi keessaa baase. Saba saniin jecha fallisan. Ani wanti guddaan namtichi kun sammuu isaatu likki jira nama yaadumoo jechuun ani wanti sun ifallee naan ta'an sirriitti garuu gad ilmi namaa daa'ima kana geettu osoo ijaan argu osoo ijaan akkanatti ilaalu wanta akkanaan dalageetti si dhiyaabetta iddoo tokko si dhiyaabetta. Injira bulchaa daa'imni kun intaloon tuni baateetiniin wannoo himatte malee namni illee iyyeef malee ka kana caalumaa ka abbaan godhe torbaan dabre ka dabraa ture mucattiiteen naami. Miidiyaa kanarratti dhiyaattee miidiyaa kanarratti akkasi bootte sun mucattiiteen. Abbatu akkas godhe. Hordofteerta waan ofii miidiyaa kanarratti ka Zuleekaa laali seeniitini. Abbaan gudeede argee. Abba daa'ima mucattiin sun daa'ima waggaa 5 gudeede. Ofii dhalchee ta'ee abbaan deebi'e. Ofii dhalchee haadhaan wallollaan waamee sanu wannoo jedhe. Rakkoon rakkoodha. Ubaan jettee himatte daa'imti jaraa balleessan waan mara. Maaliif abbaa qabeenyaatii beekamaadha maaliidha wanti sun marte akkasitti dhokate gadi hin baaneef
Tuni agatti masanuu namni illee miidiyaaleen iyyaa fi jira. Sanuu ittillee murtaa'e tasanii bar ragaa mara jalna jala balleessan jettee bootte argitee jirta gaa. Osoo ammana jiru sarraatanyaa gudeedaa ture waan jetteef gizee sarraatanyaa maa cal'istee amma maa dubbattee namni itti aaree komantii itti kennaa ture mucattiisan. Ama daa'ima ofii dhalche kana namtichi kun. Yaa seeni ilaali miidiyaa bakka darra. Nama faadaayyuu asiin durallee akkasumatti maali daanatti waggaa jama waggaa afurii abbaan hin gudeenne kana durallee ture bara. Ara jechuun kun barumsa dhabuudha moo sammuun isaanii rakkoo qabaachuudha moo wantummaan isaatu naa. Wallahi waan wal qabatu kana beektaa waan maalii wal qabata jedhee sitti haa himu. Kana xanqwaa'ee maalii wal qabatanii ilma ofii ajjeesuun maal godhuun waan akkasii dalaguun hojii